Jirra jirtu my family hi. Har'a immoo viidiyoon ani isinii qabadhee dhufe roozaan bara keenyaa uummata obaasuu jammarte waan nama gaarramuudha jechuudha. Roozaan fayyaalettiidha hangana namatti garaa hin jabaattu. Amma kunoo isillee jammarte aayyuu bara keenyaa roozaa bara keenyaa beezaa bara keenyaa. Barakiinaan baay'atee koofii dhugan immoo namallee giddiin obaasuun jammarame. Ani immoo wanni na kolfisiise beezanii jara lamaanuu dandeettee ofirraa qabu isii kana na kolfisiise jechuudha. Koomandoo sanatti altee na fakkaate. Dhuga baay'ee jabduudha jechuudha, jajjabaa beezan jechuudha. Kenna dhugaa dubbachuu fi ka adagaanii wajjin arabaa miidhe humnaan qabu jara lamaan al takkatti ofirraa dhoofte jechuudha. Jara lamaanuu jechuun sa'aadallee darbitee gama tokko buuste, roozallee darbitee gama tokko buuste. Namni cal'isu kun hin dubbatu gaafa achi dubbate jabaadha jechuudha. Maaliif beezan haga dura cal'istee tumaanii ilaalaa turte jechuudha. Haga duraa humaan dubbanne in cal'istee ilaalte nan dhugaa dhuginaan jettee jettee achuma shaantaa darbattee isaanuu barakiinaa obaaftee dhabdee jechuudha. Ka eegaa nama obaasan eega nama tokko ittiin deemuun duratti humna ofii likkii maxanii beekuu barbaachisa. Eegasiin akka malee oovarii taate firaankidha jedhanii itti himanii dhugaa firaankiin keessan baay'ee tokko nama kolfisiisaa jechuudha. Amma roozaaf sa'aadalleen firaankii aayyuu barakiinaa kan itti cimanii jiranii. Wanni aayyuun addunyaa fi jammarte bakka mara wal ga'e jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan jirtu hundi keessanuu warroonni amantii birallee ashamaa harka fuunee baga jiraattanii kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa kutaa amantii ganda osoo hin jenne tuuti keessanuu baga naa jiraattanii hordoftoota kiyyaa hedduu tokko naaf galatoomaa naaf jiraadhaa. Isiniin jedha warri jalqabarra gammaan hordoftan kan haaroo dhuftanillee ani haa dhufuu baga nagaan dhuftanii ahlan marhaban ahla wa sahlan fiikum. Noora channel kee osoo itti seentanii daawwachuun viidiyoo hanga xumuraa ilaaluun subscribe like share gochuun yaada keessan koomentii barreessuun maamila YouTube channel kana ta'a isiniin jedha. Baga nagaan gama channel kiyyaa dhuftanii welcome isiniin jedhee jira. Gamanumaan viidiyoon kee kanarraa waa'ee roozaa fi sa'aadati jechuudha. Dhugaa roozaa hojii roozaan kalee dalaydee roozaa fi sa'aadan dalaganii hedduu tokko nama kolfisiisaa jechuudha. Biraan keessan baay'eetti kolfe. Roozaan har'a garma jabaattee beezaa barakiinaa obaasuu heddiiree jedhee osuma laalu xumurarra ga'ennaani isaan obaaftee dhabde jechuudha. Barakiinaa isaan obaaftee dhabde jechuudha. Isaan barakiinaa nama obaasuuf ofiifuu biraankii ta'anii oolanii jechuudha. Gasii biraankidha jedhanii qabanii dhugaa ani kana kolfise beezan nama lama ofirraa qabu isii jechuudha. Awwaala sa'aada darbitee gara tokko buuste lammeessa gasii roozatti aante gasii biraankidha jedhanii dafanii dhaabsisanii beezan hanga duraa calliste tumaani gasii itti kaate ka jara obaastee dhabde jechuudha. Kanaafi dhugaa baay'ee tokkotti kolfee biraankii keessanii hedduu tokko nama kolfisiisaa nama bohaarsaa hedduu tokko nama bashannansiisaa. Biraankii kanarra ilaallatee nama tokko ittiin deemuun duratti waan tokko jechuun duratti humna ispoortii sanatti isin barbaachisaa jechuudha. Namni kamiyyuu namni amma biraankii irra hojjetanii yookiin deemee namni sun biraankii sirra dalagaa jechuudha. Maaliif humna ofii koomandoo sanatti altanii itti dhiyaachuu barbaachisa. Namni yeroo sanii aaree rifate waan balleessu hin beeku jechuudha. Kanaaf osoo namni biraankii jedhee dhaabatu inni biraankii nama godha jechuudha. Namni yoo dallan yeroo sanitti yoo aaree akkuma beezaa kana jechuudha. Jara lamaan barakiinaa obaastee oolte jechuudha. Isaanis gisii giddiin obaasuuf giddii gedhuidha dhugi osuma jedhaniin lachuu of jala xalaftee aki dhugaa koomandoo sanatti altee na fakkaate beezaa
Qophooftee komaandoo sana xaltee dhufte malee akkanatti jara lamaan gisee tokkoon barakiinaa obaaftee dhabde. Kanaaf dhugaa hedduu tokkoon kolfee jechuudhaan bakka sanitti akkamitti isiin takkattiin isinii nama lamaa kana isin eenyu jettu kaan achi darbitee kaan achi darbitee piraankii isin gootee oolte jechuudha. Osoo piraankii jettanii dhaabuu baattanii akkasii hedduu tokko nama kolfisiisaa, hedduu tokko nama bashannansiisaa. Itti fufaa warra barakiinaan uummata wal ga'e akkasii wallahi hedduu tokkoon kolfe jechuudha. Hedduu tokkoon itti kolfe jechuudha. Dhugaa jajjabaadha jabaataa jirtanii amma jajjabaadha. Akka beezaa kanatti humna godhatee jajjabaateetini yoo nama tokko piraankii godhuuf deemu humna ofii kana qopheeffatee piraankii godhuu deemale akkanumaan cal'istanii nama piraankii hin godhina jechuudha. Namni sun osoo isin yaadanne piraankii isin irra dalagaa. Kanaaf viidiyoon Sa'aadaa fi Roozaa beezaa kootu laaqana yookaan nyaata gosa garagaraa sii qopheessinee jirra. Nyaata baay'ee bareedaa maal jaalattaa maal feetaa jedhanii dura leellisanii dhugaan wanta kamiyyuu nan jaaladha waan mi'aawu malee hin fedhu osoo isiin jettee mirqaantu garaa nama nyaatti osoo dhiisanii jedheetumaan ilaala iyyuu anuu dura badaa obaasuma jedhaniiree jedheetumaan ilaala. Osumaan akkana jedhu bakka wanni hunduu ni jira wannummaan dhabee kan jiru eegasii garaa nama nyaatti osumaa jedhanii qabanii giddiin obaasuuf itti kennanii jechuudha. Nyaata waa hundaa sii qopheessine ani immoo yoo tasallaalee jechuudha. Osoo dura nyaata itti kennaniitiin eegasii jennu amma nyaanna sii qopheessine waa hunda sii qopheessine jedhaniitiin qalbii isii gammachiisanii raawwatanii eegasii duubarra naasisanii dhugaadha piraankiin akkana malee hin ta'u miira keessa nama galchanii jedhan malee hin ta'u jechuudha. Kanaafuu namni akkasii osoo wala nyaata nyaachisanii eegasii barakiina rifachiisanii jedhee osumaan eegu isiinuu jabduudha irra aantee jechuu jara lamaan irra. Kanaaf wala koomaandoo sana xaltanii ispoortii qophooftaniitini piraankii godhuu isin barbaachisaa jechuudha. Akkas hedduu tokkoon kolfite akka kolfee jechuudha diraamaa keessan kanatti. Baay'ee tokko nama kolfiisa. Jabaadha itti fufaa. Roozanii erga Sa'idoo dhiiste amma beezatti barakiina obaasuuf amma taanillee obaasi kaa'ata amma haaraa fuudhe san dura beezaa dhiiseetiin si fuudhu fi qalabati si firuuf qopheesse amma kunoota hawwii jedhamtan inni haaraa amma jaalatee qalabati kaawwadhaa fi jedhu tana isii tanallee obaasi kaa'amma isii beezaa bichaan obaasini kun amma tabiraatu haaraa sirratti fuudhe Sa'idoon. Osumaan heerumni isiin jedhu murteessa dhumaa murteeffatte. Kalas inni si dhiisee jennaan guyyaa lamallee hin bulleemu san deemee bareedduu argate. Isinillee deemee obaasi kaa barakiina. Akkasii barakiina nama asfaraaruu jammarte Roozallee duraanii Rooza baay'ee garaan jabattu. Mala eenyutu barsiisina fakkaate maqaan isii Aayyuun barsiisuun ooltu garuu Aayyuu wajjilleen bakka takkatti hin agarre. Aayyuu si barsiisee barakiinaa nama obaasuu hedduu kana giddiin jechuudha. Akka garaa kiyya maaliin garaa kiyya ganamas na muree galgalas na muree akka garaan kiyya mummuramte garaan keellee haa muramu atillee dhugi. Jaalala Sa'idooti jettee dhuyde Roozaa waa jaalala beezati jettee dhuyde jaalala Sa'idooti dhuyde. Kanaaf amma bakka sanni beezaa baasu garaa isii akka hamuruu fi barakiina obaasisuu hedda jechuudha Rooza. Dhugaa hedduu tokkoon nama eenyu jedha jechuudha. Roozanii haga ammaatitti viidiyoo akkana kana dalaydee hin beektu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif viidiyoo garaa nama jabaatu akkasitti dalaydee jechuudha. Piraankiin keessan tokko hedduu nama kolfisiisaa jechuudha. Sa'aadalleen itti jabaattu Roozan itti jabaattiree osumaan jedhu giddii kee dhuyda dhugiin dhuyda. Isii obaasuuf isin obaastee oolte.
akkasii hedduu tokko itti bohaara isiniin jedha faamilii kiyya diraamaa roozanii bakka Saidoo dhiistee naan bakka amma namni fayyaalessi kun achi yoo itti ka'e hedduu tokko nama kolfisiisaa jechuudha. Sumayyaalleen baay'ee tokko aartee jirti jechuudha yeroo amma Saidoo ofii hin barbaadu jetti ofii immoo ofii hin barbaadu jetti Saidoo ofii immoo dhiisteerti. Hin dhiistullee yookaan immoo ittillee hin deebitu bakkuma hin deemu hundaan ni takaatalti jechuudha maashaallah ta'u. Irraa naftu jaarsa ofii sirrii jaalatti. Saniif irraa naftu baay'ee tokko bakka inni ga'e maratti irraa hafaan jirtu jechuudha. Kanaaf hedduu tokko haamilee namatti ta'a jechuudha. Jaarsa ofii jaalatanii takaataluun silaa barbaachisama. Gara inni garagale gara inni gargaaru homaa godhuu hin dandeettu. Inni bakka ga'e maratti qalabatii namaafuu qopheessaa jira. Hagamma dubartii meeqa Sumayyaan takka Ayyuun lama kan biraa Roozan sadii Beezan afurii Hawwiin shani jechuudha. Dubartii shanii sagal guutuu jedhee na fakkaate. Sagal dubartii sagalii dubartii afurtu siyaafe Saidoo yalla dubartii afurtu siyaafe. Achi dura takkallee jaalatee jira maqaa ishiin dagadhe malee takkallee jaalatee jira achi dura. Dubartii sagal fuudhuu yalla afurtu siyaafe Saidoo. Amma sagla natti fuudha sagal muluu waan nyaatti midhaanuma nyaatti jedhee namichi. Akkasii Saidoonleen akkasuma godhuudha. Hedduu tokko diraamaan keessan akkasii hedduu tokko nama kursiisaa jechuudha. Saidoonleen guyyama guyyaan fuudha. Sumayyaalleen guyyama guyyaan isa takaatalti jechuudha. Aadaadha inni gurdeemu bakka inni deemirraa naftu inuma takaatalti. Inuma takaatalti gara inni garagalee. Kalas amma Sumayyaan inaaffaa osoo dhiifte. Inaaffaa osoo dhiifte kalas amma Saidoon gaafumaayyuu fuudhe si harkaa kutee jechuudha. Si harkaa kutee jira. Inaaffaa amma osoo dhiiste. Ati dubbachuun dhiistu inni dubartii fuudhuun dhiisu ima jijjiiraa jechuudha. Osoo ati roozaakin fuuni jettee hin caffartu inni kun amma deemee bareedduu argatee jechuudha. Yoo ka fuudhu qalabati godha malee silaa inni fuudhu nikaa hidhateetumaan dhiisa jechuudha. Sumayyaan Ayyuullee fuudheetumaan dhiise. Beezallee nikaa hidhateetumaan dhiise. Rooza immoo nikallee hin hidhanne. Inillee fuune asuma qophiirra jiru zigijjira dhiise. Amma ka hawwiitti ofe kan hawwii hoo karatti hafamoo galma ga'a. Hawwiin tuni fi Beezalleen Saidoon dhiisuma jetti. Oduma isiin hin dhiisu jettee caffartuu yoo inni ta'isii caaloo bareedduu argate jechuudha. Maasii wayyaree Sumayyaa. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kanarraa kan akka ta'an dhageeffattan hedduu galatoomaa.